Galu abdii naan jette naan aara biyya lafarra waan akkas na aarsuun jiru. Kijiba narra kaa'u narra jira. Anaa Oromoo ilma abaacaa jennee baranne ittiin dubban nama biraa barsiisu jiru. Saba biraa afaan Oromoo barsiisu jiru. Afaan saba biraa baran siif hin galu. Gaafa afaan Oromoo naan jedhe ati Oromoo miti naan jechuu bar. Gaafas waan akkas na aarsuun jiru. Gartee hafuuraan malee maal Yesuus barattoota itti dhufeen siif hin galu takkaa jedheeni. No. Hundumatti kana beekan gaafii ta'e. Akkas. Kanaaf dubbisaa inshallah isinirra dheeressuun barbaadu. Gartee islaamummaarra warra jiraatu rabbiin haa godhu. Gartee Yesuus mataan isaa gartee islaama jechuun quraana wangeela afaan Oromoorra barbaadan isin. Islaama jechuun nama Waaqayyoo masakama. Yesuus an fadha koo duukan buu jedhee bar fadha Waaqayyoo duuba. Yesuus fadha seexaana duuka bu'amoo fadha Waaqayyoo duuba bu'u. Fadha Waaqayyoo automatically islaama jechuudha. Submission jechuudha. Waaqayyootti nama of kenne jechuudha. Isaa butamuu jechuudha isaa bitamu. Kanaaf hundi keessanuu kootta gara Waaqayyoo tokkichaa hin duunees Waaqayyoo hin du'eeta. Fakkeenya si godhume peenteen akkana gootu. Mee waa isin loojikuma sammuu nama jara kana mee dhaggeeffadha. Namni waa barate silaa naman rakku. Mee waa isin garsiisa. Kuni kitaaba meeqaan ol qabe abdii? Dubbadhu. Takka. Kitaaba meeqaan wal bira jira? Lama. Tokko yoon sin jedhe hin fudhatta? Kijiba moo dhuga tokko yoon sin jedhe? Kijiba. Quba meeqaan ol qabe? Lama. Yoon tokko sin jedhe dubbii dharaati moo dubbii dhugaati? Akka ajaa'ibaatti dhara akka ajaa'ibaatti. Goobas. Peenteen Waaqayyo Abbaa, Waaqayyo Ilma, Hafuura Qulqulluu sadii tokkoonuun jetti jedhana. Akkamittiin akkana namni garee gurbaan kun hin fudhatu kun maqaa isaatiin. Hin fudhatan. Atuu kun sadii ijoollee sadii. Hai. Masha Allah. Shahadaa isaa sanii naatee bara. Ashhadu Allah ilaha illallah. Fadhaa hin fudhatu. Allahu akbar. Yesuus waaqa. Networkiidhaan seera. Masha Allah. Taaddu irratti isin dheeressu. Networkii abdiinu nama sadii laal abbaa hafuura qulqulluu ilma sadii nutti eebar inni nama tokko nutti taane. Nama sadii amma garra kan nama tokko jechuu hin dandeenyu. Amma namni asirra jiru nama 900. Namummaadhaatti nama jenna. Nama 900 jenna jiran. Abbaan ilmaa miti. Ilmi hafuura qulqulluu miti. Hafuurri qulqulluun ilmaa miti. Tokko ta'uu hin dandeenye. Abbaan kan waa hunda raawwatu. Masha Allah. Uno paastara xiqqaa jaba. Ustaas gaafadhaa mee mucaa daa'ima kana. Assalaamu alaikum. Mee gaafadhaa mee. Hin gaafadha. Assalaamu alaikum. Masha Allah. Maqaan kee eenyu? Waalaikum assalam. Masha Allah. Maqaan kee eenyu? Abdusalaam. Abdusalaam waaqni meeqa? Abdulsalam. Waaqni meeqa? Tokko. Akkasi. Iyyasuusoo. Tokko. Iyyasuusoo. Akkasi tokko Iyyasuusin lamaa miti. Iyyasuus nama moo waaqa? Nama. Akkas dhumatte ati yoo nama moo waaqati? Kallasa ustaas. Ati nama moo waaqati? Nama. Akkasi Iyyasuusis namaatis nama dhumatte bakka goobas eebbifame Abdusalaam kiyya umrii bara jireenyaa kee eebbifame jabaadhu naa dhungodhu mataa isaarra. Oi akkas aamin rabbi si haa guddisu akkana kunno ilma abbaa caalu namni biraa akka isa caaluun fadhu jedhan bayitaa abbaan akka ilmi isa caalu ni fadha aamin jedha bakka biraatitti mata qaqqabata aamin jedha abdiin uumma kunu. Ka Itoophiyaa miti addunyaa bulchu si haa godhu abiyyi bira si haa kochiisu abiyyiin Itoophiyaa inshallah akkasii bilaal keenyaas kuna masha Allah bilaal akkasii abdii Musaatis lakkoofsa irraa fudhadhaatii garee keessatti asi dabalanii sirratti hin dheeressu qaama dhiqadhuuti bilaal keenya qulqulleeffadhu akka itti sagaddu akka itti sagaddu arruma barumsa hundan fixxu namni arruma barumsa seenee kutaa 12 eebbifamu arruma fuudhee ilmoon argatu galgaluma kanatti ilmoon argadhe haleeluyaan jedhu no barumsa arruma seenee galmeeffame kutaa 12 irraan xumure jedhu guyyuma tokko keessatti no arruma daa'imni siif dhalatee miilaan hin deemu akka abdii kanatti daa'imni siif hin guddatu
guyyaarraa sekendiirraa waggaarraa halkanii guyyaa kana guddata step by step like a baby step jedhan akkasi atis arruma gartee islaama matara seente waa hunda barattee lallabdu suuta torbaanitti guyyatti ji'atti sa'atti halkanitti guyyatti waa baratta baga gara islaamummaa dhufte baga gammaddee anaa dhufu congratulation mabruuk alfa mabruuk sin jenne jabaadhu wal qofa qabannaa bilbila kiyyaa siifin argaa abdiin raayis fudhadhu bilbila kiyyaa garee keessatti itti barattu zuumii telegiraama bakka itti barattu hunda barattee gabbaatee biyya lafaa irratti lallabuun dirqama keeti kanaan sin jedha anaa dhufu dhaamsi gartee warra si duukaa hafeen baay baay nageetti warri jettuun jira inshallah dhaamsa dhaamiif Laakiin jiru. ayye inshallah maatii teetillee gartee jabaattee yoo baratte haadhaaf abbaa keetti tola oolii barsiisi waan ofii argite kana isaanitti argisiisu isaanitti waamu siin lolti yeroo garii maatiin ta'e hin kafarte amantii teenya balleessite aada balleessite badi du'aa keessin awwaallu sirran dhaabbannu hin awwaala bineensi si haa nyaatu siin jetti uma hin nyaatu oromoo qabda saba hedduu qabda miliyoona keessa bineensi sin nyaatu barri baraa biyyiitii jedhin bara mallasiin bineensi nun nyaatu jedhin lafee keenyaa gurrannee awwaallachuu jirraa jedhin gartee ati harmee kooti harmeen biraa hin jirtu hin qabu maatiin biraa naaf hin taatu isinuma gartee ani waaqayyo tokkoof hin masakame malee nama akka kiyyaan waaqessu kanuma malee bifa bareedaadhaan haalaa fi mala gaariin itti lallabda inshallah kanumaan sin jaa atu kana caalaa waa hundallee wallaaltu waa hundallee beeku baattu waa hundan wallaaltu dhiira gartee ittuma yaadachiisa malee waa hunda ittiin himan jedhanii jabaadhu inshallah kanumaan sin jedha halkan kee halkan gammachuu siif haa ta'u booddeen teetitti booddee gammachuu gartee qabeenyaa siif haa kennu maatii siif haa kennu maatii horattee jirta Tanaan dura hodhadheen ture. Omaasi intolti kana boodaatis intolti inshallah kaanilleen akkuma rabbi waa hunda waaqayyo rabbiin fadhe kana boodaa sargii jiraatus waanuma jiraatu hundarratti waliin argamna wal quba qabaannaa wal dubbisna waa hunda tiktok irratti naasa'uun baiccitii haasa'uun inshallah jabaadhu waliin haasa'ina kanan sin jedha waaqayyo keetiif masakamii buliin sin jedha nageetti halkan gaarii siif haa taasisu tolee. Isinillee nagaanish. Nu jala kootu hin badin yeroo. Hin badu. Ayyee tole ayyeen yaalanna. Okay hayat galchine shaadaa qabsiifna mee hayat eessa jirti cufadhu viidiyoo taa'ii yoo feete yoo keetes deemii dhiqadhu afura fudhadhu bashannani waa takka umii olii Bilbila duratti sanan deebisa. ayyee tole deebisi deem tole ayyee okay mee hayat eessa jirti hayat baaro baaro mana uno ni jirti dhufte uno dhufte jirti Lekin dhufte mana kiyyalattu waggaa meeqa argattee jirti naan beekaa nin beeka alhamdulillah ya rabbi hayat halo hayat Woi. nagaan siifaa ta'u yannama assalaamu alaikum jannasa amma duba salam tashi assalamu namoota islaamaati jirtu ati Nagaan alhamdulillah. wal beeynaasa mana kana asiin dura dhufte Gaaf tokko dhufeen jiray. kaa akkas kaa baay falo ergadhaa asiin jedhee kaa numun yaadadhu biyyi hambaatun akkam Waan jiru. bareedaadha baga jiraatte inshallah rabbi siif haa laaffisu mee waliin lallabanna islaamummaa tana hordofuu turte biyyarraa hordofuu turte moo maatiin ati keessaa dhalatte hoo islaama moo kiristaana Ortodoksiidha. ortodoksiidha maashaallah islaamummaa tana fudhadha jettee hordoftee bakka ganda ishee yaada achitti qabatte Ani yaa hiriyoota kootirraanii osoo hin beekin waan ta'eef. subhanallah bakka gara shaadaa deebitee wanni jetta namni gartee nama islaama fidanii qabsiisan jedhanii maatiin keessa ortodoksii rabbi si halaafisu maquma kana dhiifatta viidiyoon si ergaa qo'e addunyaan asi bartu nutuu si baranna kun uummata akkanatti barannee heddummeeffanne teenya duraanuu hoo sodaattaa viidiyoo Eessatti qabatte beekaa fadhaa dhimee ustaas? ganda biyya turte moo biyya arabaa turte ممكن تكون على يد الأحباش. ala tabash Ani biyya Arabaan turre baatii takka reefiin goota asitti.
Okay, biyyaa ganda ture. jechuun atitti qabate naannoo kamitti eenyurratti shiyaarra qabachuu akkamitti beekte? Finfinneedha. Finfinnee ganda kam? Karaa irratti moo masjiidatti moo mana barumsaatti moo Mana dhuunfatti. mana dhuunfaa? Shiyaa ta'uu akkami eenyu sitti hime? Ani biyya Arabaa egaa dhufe baradhe. Yaani awwalas yogga shahaadaa qabadhus ashhadu an laa jedhanii Muhammadan Rasuulillah jedhanii jechumaanii Ali Abdullah jedhanis. Aliyyi isin jedhani? Innaa achumaan gaafiin yeroo sanitti maatii kootiinis cinqa waan ta'eef hin gaafanne sodaadhee ciisee as dhufe naanini Okay. akkamiin jedhee hin gaafadhe achiin booda addaan baafadhe. So, nama Oromooti moo Amaaraati manni san? Nuka Amaaraa? Dubbadha san. Jechuun sabni san manni iddoon ati namicha Tigree? Silteedha. Silxee. Okay. Jaa'iba gaa. Wallaahu almusta'aan. Saayyee maal jettee? arsii foloo na godhi foloon irraa deebisimee keessaan dubbannuu qabna. Hayaat foloo na godhi Saayyee shi'aadha sana jala jiru kana laal. Isa as jiru kana kuna. Follow godhi. Maayikiin isaa cufaa fakkaata kana itteeti. Du'aa isaa jiru hin beeku. Maadaan afaalan. akkasii hayaa waasilu maaha. Akkasi isaan wal dubbisa inshallah tole. Ash. Lakkoofsa ergiif saayyaa waan ni godhiif hime. Barsiisa baaroo isii haa dubbisume. Warra biyya jiru shahaadaatti dhufaati walaakin natafaqqadu al-amr. wanta kechuun nuti waan ittiin qulqulleessu waa takka guyyaarraa anillee bara shahaadaa qabachuun man danda'a. Ashaa salaata keessatti asan waan numa jenna. Viidiyoon siif mul'ata? Awwa iman maashaallah galtanii. Maal jetta? Viidiyoon hin bahu? Maal ta'e foloon si nama 200 fi maal qabdi? 300.